Waaqa tokkoo ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallatanu innis kan isin jaallatu sanbata barii kanaan mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Waashingtan DC'tti argamutti qaamaan kan argamtan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin kan hordoftan akkam bultanii akkam jirtu akkam yoo nageessan maqaan Waaqayyo keenyaa maqaan uumaa keenyaa alkan dabarsee barii ganamaa ka arginu nu taasisee umurii keenya irratti yeroo kana nu dabalee akkasitti walitti qabamnee sagalateeffannoo kan nu taasisee galanni isaaf haa ta'u. Faarfattoota keenyas faarfannaa gaarii laphee namaa gammachiisu amantaadhaan nama jajjabeessu nu dhageessisanii jiranii sagalee faarfattootaa samiirraa galateeffannaa ergamootaa jira dhageeffachisiisu. Guyyaa har'aa wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 17 jalqabee dubbifamee hundumti keenya akka yaadannu mata duree barumsa keenyaas kan godhannu wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irra jirudha. Anatu biyya lafaa keessaa isin fo'atee jedha. Anatu biyya lafaa keessaa isin fo'atee isin filatee isa jedhu xiyyeeffannoo godhan. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 15 waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos barumsa inni lafa kanarratti gad deebi'ee hojii raajii isaa agarsiisee jechoota isaatiin sammuu namaa gara Waaqayyootti gara waan gaariitti jijjiiree karaa badii isaaniirraa akka deebi'anu karaa xuraarraa akka of qusatanu karaa qulqullinaarraa akka deemanu laphee isaanii waan gaarii hojjechuudhaaf akka jijjiirratanu eega barsiisee yeroo isaa keenyaan fannoo irratti fannifamee du'ee du'a mo'atee ka'ee gara samiitti gara abbaasaa gara teessoosaa gara kabajasaa gara samiitti ol sulun utuu ol hin bahin duratti barattoota isaa irra deebi'ee hubachiisaa ture. Irra deebi'ee itti himaa ture. Lafa kanarratti ala jiraatanu tokkoon keessan wal jaalladhaa ittiin jedhaa ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 17 jalqabee ana dubbisnu. Tokkoon keessan wal jaalladhaa jedhaan. Kanan isinitti himaa jedhe akkasii wal jaallattan isinitti himaa. Akkasii wal hin jibbine akkasii wal irratti hin dullin isinitti himaa. Akka jaalala walii qabaattan isinitti himaa. Tokkoon keessan wal jaalladhaa. Jaalala walii qabaadhaa, kabaja walii qabaadhaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irra deebi'ee barattoota isaa barsiisaa ture. Ittuma fufuudhaan addunyaan kun yoo isin jibbe anaan dursee akka na jibbee akka na fannisee akka na ajjeesee hubadhaa. Addunyaan anaan jibbee isin jaallachuu hin danda'u kana hubadhaa. Addunyaan kun dhugaa gara lafaatti dhufe fudhachuu hin dandeessu. Addunyaan lafa kijibaa, addunyaan lafa shara namoonni xaxan, dhugaa kan waliin mari'atanii balleessan, dhugaa waliin mari'atanii kan fannisan kan ajjeesan, dhugaa owwaalanii biyyootti deebisanii dhagaa guddaa irra kaa'anii muuxannoo jara qabanii halkanii guyyaa dammaqanii eeguu danda'an waraana isaaniitiin lafa awwaala sana akka hin kaane dhugaan sun owwaalamtee akka hafu kaleessisanidha.
Kanaaf addunyaan kun dhugaa hin jaallattu, dhugaa jibbiti. Kanaaf yoo addunyaan kun isin jibbee akka waan raajii, akka waan dinqii, akka waan isin irratti ta'ee duwwaatti hin fudhatinaa jedhe Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos, galanni isaa haa ta'u. Utuu kun ta'uu dhabaatee dursee isinitti himuun ture jedha. Utuu kun ta'uu dhabaatee addunyaan isin jaallatti ta'ee silaa dursee kana isinitti himuun ture. Garuu akka beektanu isiniin dursitee ana kan isinii waamee jibbite addunyaan kuneedha. Anaan na jibbite. Kanaaf addunyaan fuula isinitti garagalchachuusee, addunyaan isin tuffachuusee, addunyaan kun isin jibbuusee akka waan haaraatti akka hin fudhanne kana hubadhaa jedhe Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Addunyaan isin jibbaa gatii dhugaatti amantaniif, gatii dhugaa qabattaniif, gatii karaa siree dhugaarra deemtaniif addunyaan kun isin jibbaa. Isin garuu walii keessa wal jaalladhaa. Isin walii keessa wal jaalladhaa. Itti fufee utuu addunyaa kanarraa taatanii jiraattanii addunyaa kun isin jaallattii turtee jedha. Utuu lafa kanarra jiraattanii kan lafa kanaa taatanii lafti kun isin jaallattii turte. Addunyaan kun isin jaallataa ture. Garuu anatu biyya lafaa kanarraa isin fo'atee jira, isin filatee jira. Biyya lafaa kanarraan isin fo'adhee, isin filadhee tanin jira malee kan biyya lafaa kanaa miti isinii. Galanni isaa haa ta'u. Waan biyya lafaa kanarra jiru, waan biyya lafa kanarraa deemaa jiru, isa dhugaan barbaanne, isa ifan barbaanne, dukkanaan hojii dukkanaa hojjetu, dhugaa san barbaanne hojii kijibaa hojjetu, haqa san barbaanne murtii dabaa murteessu addunyaa kanarraa of eeggadhaa jedha. Addunyaa kana keessa yoo jiraattanillee, lafa kana keessa yoo jiraattanillee, lafa kanarra yoo jiraattanillee isin lafa kanarraa kan taatanii miti. Anatu isin fo'atee nun jedha Waaqayyo, galanni isaa haa ta'u. Filatamtootaa nun jechaa jira. Filatamtanii jirtanii mootummaa kootii fi nun jedha Waaqayyo, galanni isaa haa ta'u. Kanaaf kaayyoon isin filatamtanii kaayyoo waan lafa kanarraa raawwachiisuudhaaf otoo hin ta'inii kaayyoo Waaqayyo isa isin filatee raawwachiisuudhaaf. Kanaaf qophooftu, kanaaf yaaddu, kanaaf kaattu, kanaaf baatanii buutu. Kanaaf addunyaan immoo lafti kun immoo isin hin jaallatu nun jedha. Dhugaa isaatiif gatii ta'e laatu. Ifa lafaa taatanii dukkana lafa kanaatti ibsitu gatii ta'e laafi. Jarri lafarra jiraatan immoo cubbuu keessa gatii jiranuu fi ifatti bahuun barbaadan gatii ta'e laaf. Ifa kana dhaamsuu barbaaduuf isin faana bu'anii adamsu. Isin immoo ifa Waaqayyoon isin keessatti qabsiise gatii qabdaniidhaaf. Lafa kanarraallee taatanii yoo lafa kanarra deddeebitan isin kan lafa kanaa miti. Filatamtaniittu, fo'atamtanii jirtu Waaqayyoodhaaf nun jedha, galanni isaa haa ta'u. Kun abdii namatti tora. Kun jireenya hafuurawwan keenyaa waan foonii, waan lafarraa, waan yeroo waan ta'u ilaalee akka abdiin kutanne inni nu waame eenyu? Inni nu fo'ate eenyu? Inni maqaa isaatiin akka waamamnu nu taasise eenyu jennee hubannee akka jireenya hafuurawwaadhaan cimnu nu taasisa. Maqaan isaa ulfaata. Kanaaf adeemsa kana keessa yommuu deemtanu utuu addunyaa kana keessa taatanii addunyaa kanaaf fo'atamtanii jiraattanii
addunyaan isin jaallataa ture garuu isin kan filate addunyaa kana keessaa anadha. Gatiin an filadhee fi gatiin isinii ofitti qabee fi kan kooti isiniin jedhee fi addunyaan kun immoo lafti kun immoo akkuma na ariite akkuma rakkoof gidiraa anarratti qaqqabsiiste isin irratti isin qaqqabsiistee fi kana baraa ittiin jedhee to'atamtoota isaatti filamtoota isaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dubbata jechuudha. Tajaajilaan gooftaa isaa irraa aanuu hin danda'u. Isin tajaajiltoota an gooftaadha. Kanaafuu gooftaadha kan jettani gooftaa keessan anarratti lafti namoonni lafa kanarra jiraatanu addunyaa kanaaf qalbii isaanii kennan rakkoof gidira jibbina akkanaa amma fannoo irratti na ajjeesanii na owwaalanutti eega ga'anii isin immoo kana caalaa akkamitti rakkinaaf gidira isin irratti gaggeessisuudhaaf cimootaaf jaboota akka ta'anii hubadhaa nuun jedha. Anarratti ammeenya isaanii agarsiisanii jiranii kanaaf isin irratti immoo kana caalaa isinitti agarsiisuu nuun jedha. Garuu abdiin kutinaa kan isin fo'ate kan isin filate ani immoo isin hin dhiisu nuun jedha galanni isaa haa ta'u. Ani isin hin dhiisu isin kan kooti dabarsee kan biraatti isin hin kennu nuun jedha Waaqayyo. Inni nu fo'ate inni nu filatee mana isaa keessatti akka deddeebinuuf akka jiraannu nu godhe maqaan isaa ulfaatu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaatti barattoota isaatti amma hafuura qulqulluu fudhatanitti baranneerra jettanii jecha sagalee koo barattanii hojii harka kootii kana argitanii ammumaan baanee dhannee addunyaa waliin geenyee barsiisna jettanii akka hin kaane Yerusaalem keessaa iyyuu akka hin baane amma hafuura qulqulluu fudhattanitti asuma Yerusaalem kana keessaa buufadhaati taa'aa hin ba'inaa ittiin jedhe. Waan hundumaatiif yeroon akka jiru agarsiisa kanarratti. Filatamuun keenya duwwaa bu'aa hin qabu jechuudha. Tooftaa ittiin hojjennu yoo maal akka hojjennu Waaqayyo nu barsiisa jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos halkanii guyyaa isaa wajjin oolanii bulanii jecha sagalee isaarraa sagalee Waaqayyoo tokko tokkoon isa nama fayyisu isa nama cimsu isa buraadee karaa lamaan qaramee caalaa addaan baasuu danda'u hafuuraa fi hafuura hamaa fooniif lubbuu addaan baasuu isa danda'u sagalee isaa baattatanii guutamanii garuu callisanii akka hin deemneef amma hafuura qulqulluun abbaa koorraa dhufee isinirra bulutti inni isa isin jabeessu isin hubachiisuu danda'u ragaa akkanaa taatanii baatanii dubbistanii ummata ragaa ittiin dandeessanu addunyaa kana lafa kana ittiin guutuu dandeessanu argattanutti isin ba'inaa ittiin jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Sagalee isaa dhaga'aniiru duuka bu'oonni. Phexros fa'aa hojii barattootaa yookaan duuka bu'ootaa boqonnaa tokko irratti jalqabee akka jirutti mana cufame keessa qalbii tokkoon ta'anii yaada tokkoon ta'anii waaqa isaanii kadhachaa turan jedha. Ayyaanni isaanii waa'ee samii, waa'ee filatamuu isaanii, waa'ee jaalala gooftaa, waa'ee jaalala Waaqayyoo, waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosii waliin mari'atu.
teellaatti hin deebine. Waan darbe waa'ee jireenya isaaniitiin lafa kanarratti fooyyessatanii jiraatan miti kan isaan mari'atan. Yookaan biizinasa adda addaa akkamitti hojjetannaa jireenya keenya fooyyessannaa jedhanii miti. Jarri kuni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waamamanii ala dhufanu inni waame sun jara beekaa ture. Addunyaan garuu jara kan beeku akka jara tuffatamanii. Akka jara darbatamanii akka bu'aa tokko namoota hin buusnetti addunyaan jara beekti. Jara tuffatan immoo waammatee wal qabachuun kan isaati Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Uumaan keenya eenyuun ol tuffatu? Waaqni keenya eenyuun illee hin tuffatu. Namoonni tokko balbala isaanii cufanii Waaqayyo na irraanfate jedhanii kan boo'an jiru. Waaqayyo sin irraanfatu. Namoonni tokko deddeebi'anii cubbuu hojjechuu isaaniirraan kan ka'e Waaqayyo na jibbee Waaqayyo fuula irraa garagalchatee kan jedhanii jiru. Waaqayyo nama hin jibbu. Waaqayyo sin jibbu cubbuu kee duwwaa jibba malee eenyummaa kee namummaa kee hin jibbu galanni isaaf haa ta'u. Yoo ammam cubbamaa taane, yoo ammam dadhabdoota taane, yoo ammam deddeebinee cubbuu keessaallee ba'uu dadhabnee cubbuu keessatti of arginee Waaqayyo eenyummaa keenya sana hin jibbu cubbuu keenya sana nurraa fageessuudhaaf gara koo kottaa nuun jedha galanni isaaf haa ta'u. Gara koo kottaa isin jarri ba'aan isinitti baay'ate ba'aa sana baattanii bitin jiraachaa jirtanu humni keessan dadhabee laafee jirtanu amma yoomitti iyyuu akkana laaftanii dadhabdanii deddeebitu. Amma yoomitti ba'aa ulfaataa kana baattanii teessu gara koo kottaa nuun jedhanni. Ba'aa keessan isinirraa gurgufa. Ba'aa keessan isinirraa buusa. Ani ajaja koo abboommii koo isa salphaa ta'e isa jaalalaan raawwachuu dandeessan isin baachisa. Maaliif kana nagaa? Maaliif kan diinaa? Maaliif cubbuu isa ulfaatu baattanii deemtu jedha Waaqayyo. Kanaaf mana isaatti nu waama. Kanaaf nu fo'ate. Kanaaf nu filate. Namichatu jedhanii Waaqa isaa kadhata. Yaa Waaqayyo, maali rakkoo mana narratti buuste? Maali gidirra mana narra buuste? Rakkoon koo addunyaa kana keessaa namni isaan qixu iyyuu hin jiru. Rakkina sinatti fidde iyyuu addunyaa kana keessaa kan isa qixu hin jiru. Rakkina koo isa guyyaa boqota na dhowwu, isa halkan rafiitii na dhowwu kana yaa Waaqayyo narraa baasii narraa fuudhii. Maaloo nagaa si gaanaan jedhe inni kaan kolfee deddeebi'a. Inni kaan jireenyitti fooyya'ee gammadee jiraata. Ani garuu rakkoo kana keessa na jiraachista yaa Waaqayyo. Gidira kana keessa na jiraachista. Narraa fuudhii narraa baas jedheetu Waaqa kadhata yeroo hundumaa. Yakkuu kana magaala sana keessa Waaqayyo hundumaa dhaga'eetu sagalee Waaqayyoo gara magaala sanaatti dhufe. Hundumti keessan rakkoo keessan baadhadhaa qabadhaatii kottaa jedheetu dhaamsa dabarse Waaqayyo magaala sana. Namichi kun goosha Waaqayyo. Eega akka namaadhaan jettee rakkoo koo furaannadhee dhufa jedheetu shaantaatti rakkoo isaa qabatee maal jedheetu iseen kun akka nafne, iseen kun akka nafne, rakkoo iseen kun akka nafne, iseen kun akka nafne jedhee rakkina qabu sana hundumaa addunyaa kanarraa namni akka koo rakkatee jiru hin jiru. Gidira namni argee hin jiru isa jedhe sana waan hunda furaannateetu shaantaa isaa qabatee gara Waaqayyo jara waame sanatti godaane. Gaafa manaa ba'u namoonni shaantaa isa gurguddaa kana baattataniitu deemu. Hojjettoota isaanii baachifatanii, fira isaanii baachifatanii faa deemu. Namichi hin dhaqe. Maali? Amanuufaa jarri gammadanii jiraatanu. Jarri kokkolfanii jiraatanu. Amanuufaa haala jireenya isaanii nama sakaanillee inaaffii qabsiisu. Rakkoo akkanaa qabu. Maali kan jiraawwan shaantaa gurguddaadha.
rakkoo isaanii shaantaa kana hunda guute jedheetu ilaalaa bitaan mirga ilaalaa deema. Bakka waamamanii bakka Waaqayyo sitti qabamaa walitti qabamaa jedheen sanayyuu ga'ani. Gaafa ga'anii jedhan hundumtuu shaantaa lama shaantaa sadii rakkoo isaa baattatee achi mana sana keessatti walitti qabamee jira. Namichi inni ganamaa galgala Waaqatti rakkinna akka gootiyyuu mana koo qaqqabeen beeku. Anatti rakkoon kun baay'ate. Ati gatii nan jaallallee fi yaa Waaqayyo inni jedhu kun shaantaan isaa waanuma xinnoo tokkodha. Qabatee wal galee Waaqayyo ajaja dabarse. Jara nana ibsaa kanaa jiru rakkoo keessan hundumaa kakaawwadhaa. Ala ibsaan kun immoo dhaabu rakkoo isa kan biraa isa kaanii isarraa ofirraa buusaatii kan isa kaanii fudhadhaa. Ibsaan kun alaifu waan qabattantuu fudhatanii deemtuu ittiin jedhee ajajni itti darbe. Hundumtuu asii achi wal ilaalanii waan qabatanii jiranis wal ilaalanii rakkoo isaanii baattatanii dhufanii achi ibsaan sun dhaame. Ibsaan sun dhaamee takka ture ibsaan ala buba'u hundumtuu rakkoodhuma isaa sana baattatee jira. Shaantaa isaa sana rakkoo isaa sana baattatee jira. Achi namichi isa yeroo hundumaa Waaqayyo dhiphisaa ture kanaan namichoo maal taate? Shaantaa kee rakkoo kee lafa kaawwadhu jennee jedhamee jira. Maaliif lafan keenya maaliif baattee amma wanaa dhaabbatta jennaan namichi inni sun ati maaliif baattee dhaabbatta kan kee lafa kaawwattu turtee sila jedheen. Achi ani immaa rakkinni kan koo kan hundaa caala jedheetanii yeroo hundumaa Waaqayyoon dhiphisaa ture. Eegan dhufe hundumtuu edhaa bokoo amma kana gowwaatee deema. Rakkin amma kana gowwuun baattatee deemaadha. Kanaaf inirraa buuse jedhanii iyyuu qabattee dhufee ture rakkoo koo. Amma isa kanatti kaa'ee kan biraa fudhadhee deemee immoo amma jireenya kootti immoo kan biraa wajjin amma wal baree jireenyi koo hundumtuu akka hin taane na jalaa ta'u rakkinuma ishee qabadhee ture wal beeku yeroo baay'eedhaaf muuxannoo ishee akkaataa isheen itti furamtus kan hin beeku rakkoodhuma koo baattatee deebi'uu naa wayyaa jedhee rakkoo isaa baattatee manatti deebi'e. Maaliif kan tokko waan addunyaa kanarratti hin taane Waaqayyoo nurratti taasise nutti fakkaatee Waaqayyo eega mana isaatti nu waamellee booda waan nurra ga'u waan itti dhufu qormaata nutti dhufu kan biraa irratti kan dhufe hin beekne kan nutti fakkaatu baay'ee jira. Kun immoo kan ta'u addunyaan kun kan Waaqayyo gatii taanee filatamneef waan nun jaallanneef qormaanni kun nutti dhufa. Maaliif akkana ta'a jennu ilaalee nu jedhe Yesuus Kiristoos. Kana hubadhaa nuun jedhe. Kana hubadhaa utuu isiniin hin jibbiniin duraa addunyaan kun biyyi lafaa kun anaan na jibbee jira jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irratti. Akkasuma boqonnaa 15 lakkoofsa 20 irratti isin barattoota tajaajiltoota angooftaa keessanii gooftaa hin caaltanu. Addunyaan kun gooftaa irratti waan akkanaa amaa hojii ammeenyaa eega hojjettee isin immoo irratti kan kana caalaa kamitti akkan hojjenne addunyaan kun ragaa maalii qabdanii wabii maalii qabdanii. Kanaafuu addunyaan kan isin jibbee dursee raangatina jibbeedhaaf isin garuu wal jaalladhaa. Isin garuu wal jaalladhaa. Tokko keessa walii keessa wal jaalladhaa nu jedhe. Inni kun ajaja haaraa kakuu haaraa keessa jirudha. Qorontos isa tokkoffaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1 jalqabee jaalala hordofaa kennaan hafuurawwaa waan adda addaati. Yeroon kun yeroo hafuurri qulqulluu bartoota isaa irratti bu'eedha. Hojii duukaa bu'ootaa guyyaa 50 irratti boqonnaa 1 jalqabee boqonnaa 2 3 4 lalaaltanu duukaa bu'oonni barattoonni Kiristoos
ayyaanni Waaqayyo afurri qulqulluun guyyaa Pentekoostee guyyaa 50 du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos booda afurri Waaqayyo eega jirarra bulee booda humna argatan, dandeettii argatan, cimina amantii argatan, fuulduree namaa dhaabbatanii waa haasa'uu kan hin dandeenye lallaba al tokkootiin nama 3,000 gara Kiristoositti deebisanii jarri amanan kunis garaa isaaniitti amanuurraan kan ka'e maal hojjennu maal goonu amma jedhanii of kennanitti ga'an. Maatiiwwan Waaqayyoo inni nu filate kanaaf, inni nu waame kanaaf gara boodaatti deddeebinee kakuu moofaa, kakuu haaraa keessaa namoota filataman tokko tokko nutu kaasnee hin dandeenya. Haa ta'u malee yerootu nu jalaa deema. Namoonni tokko tokko karaa ilaalcha addunyaa kanaatiin Addaam isa kitaaba qulqulluu keessatti seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti caqasamee uumame sana the line of blessing jedhu kallattii Waaqayyo idda Waaqayyo eebbasaa abboommi isaa fajajasaa ittiin dabarsee laa jedhu fudhatamina karaa kiristaanaatiin hin qabu malee Addaamiin dura jiraattonni jira uumamni biraa ture jedhanii kan kaasan jiru. Ragaa adda addaa dhiyeessachuu barbaadu. Addaam inni jalqabaa eebba Waaqayyootiin eebbifamee uumame sun addunyaa kana adeemsa Waaqayyooti wajjin akka godhatu kan filatameedha. Isarraan kaasee gaa tokko tokkoon qulqulloota maqaa isaanii waamuu dandeenya, caqasuu dandeenya. Akkasuma immoo faallaa adeemsa Waaqayyoo fedhii Waaqayyoo kan deeman abboommii Waaqayyoo cabsanii addunyaa kanarratti balaa hamaa kan gaggeessisan abidda amma bu'utti lolaan lafaa amma dhufee bokkaan samiidhaa roobee uummata lafarraa taa'ee balleessuuttis kan ga'an turan. Nuyi maaliif filatamnee isa jedhu sana sirriitti hubachuu nu barbaachisa. Filatamuu kana keessatti qulqulluun Phaawulos Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti utuu kun akkana ta'uudha baate hojiin hafuurawwaa waamamuun keenya utuu akkana ta'uudha baate kenna hafuurawwaa utuu akkana ta'uudha baate kana isinitti himuun ture jedha. Kana isinitti himuun ture. Kanumaafi kennaa Waaqayyoo nu baay'atee tokko tokkoon keenya hafuura qulqulluudhaan waan hojjennaa jedha filatamtoota gadi taane. Inni jalqabaa mee wal gaafadhaa Waaqayyo nu filateera. Filatamtanii jirtu. Mee itti yaadaatii deebifadhaa kana ofuma keessanii Waaqayyo isin filatee jira. Fu'atamtanii jirtu. Eeyyee yoonaan jettan akkamitti bartan? Fu'amuu keessan filatamuu keessan akkamitti bartan? Waan ittiin bartan tokko lama sadeettanii keewwachuu dandeessu. Kaayyoon isin waamamtaniif maaliif? Kaayyoon filatamtaniif maaliif? Waaqayyo karoorri isin irratti qabu maaliif? Ala baay'ee addunyaa kana keessa filannoon gaggeeffamu kana hin argina. Namoonni amma filatamanutti akkana isinii godhaa jedhanii uummata fuuldura ba'anii haasa'u. Yoo na filattan ilaa kana isinii hojjedhaa jedhanii yoo danda'an uummata walitti qabanii mariisisu maa inni rakkoon keessan kana rakkanne kana hin qabnu kana rakkanne egaa kana rakkoon keessan
isa utuu hin ta'in waan amma himattan utuu hin ta'in ana filachuu dhabuu keessan ila rakkinni keessan utuu ana filattanii rakkina keessan kana isinirraan balleessaa jedheetu akkasiin filattanu isa taasisa. Filannoon addunyaa kanaa kanu ala filatamee aangootti wal dhufu namni isinii filattan sun rakkina kan biraa ta'e dabalataa ta'e immoo isinirra ta'a jechuudha. Isatti aanutti immoo ala mariidhaaf teessan maala michummaa kana ofirraa keewwanne rakkina isa duriiyyuu nu fayyaa ture inni immoo rakkina kan biraa nutti uume ofirraa kaafanna jenneetu irratti immoo addunyaan inuma mormii isaa agarsiifata jechuudha. Inni filate mormii isaa agarsiifata jechuudha. Garuu ala filatamu rakkina balleessanee dhufe garuu immoo eega filatamee boodannumtu rakkina kan biraa immoo ta'a jechuudha. Nu yoo filatamneerraa eega filatamne Waaqayyo nu fileera jennee mana Waaqayyootiif ijoollee Waaqayyootiif karoora Waaqayyootiif rakkinanni mana isaa keessa jiru sana kan hiiknu uummata isaa keessa jiru hiiknu addunyaa kana keessa jiru hiiknu immoo nuti mataan keenya immoo rakkina tokkotti ta'anii dabalata. Sakana wal hubachiisuun baay'ee barbaachisaa. Qulqulluun Phexros hojii duukaa bootaa boqonnaa sadii irratti hafuurri qulqulluun irra buleetu sagalee isaa wal kaasee inni sodaatu sun sodaa ofirraa balleessee waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa ba'e. Jarri sana dhagaanu magaalli sun hundumtuu maal inni lafti raasame kun maal inni sagaleen guddaan kun akkana dhufe jedhanii ba'anii isa dhaggeeffatu. Eessarraa dhufe? Namni kun isa qurxummii qabaa ture miti? Isuma naannoo keenyatti guddate miti? Eessaa fidee waan akkanaa haasa'aa jedhanii ajaa'ibsiifatan. Akka nama aangoo guddaa qabutti haasa'a. Sagalee isaa wal kaasee haasa'a. Isa duwwaa miti. Namoonni iddoo adda addaatii dhufan hundumtuu afaan isaaniitiin waan Waaqayyoo karaa Phexros fa'aa dabarsaa jiru sana dhaggeeffatan. Qalbii isaanii tuqame. Jarri kaanii namni barate utuu jirru, namni muudame utuu jirru, namni aangoo qabnu utuu jirru, namni nu dhaga'u dhabamee jira kana immoo inni dhufee jara dhagaa jedhanii hinaaffiin jara qabe. Waaqayyo nu dubbate nutti dhaamsa dabarsaa jira jechuu ganna jarattii kana jarasitti lakkaa'amne wayitti lakkaa'amne kana namoonni addunyaa iddoo adda addaa dhufan akkamitti jara dhaga'u? Maali wanta kanaa jennaan dhugaatii nama macheessu dhuganiitiyyuu waanuma hin taane qabaaxiru waan hin taane haasa'u jedhaniitu wal jajjabeessuu barbaadan. Lakki akkana miti jedheen Phexros deebise akkasii yaaddan akkasii walitti haasoftanu kana miti hojii Waaqayyoo ta'e galanni Waaqaaf haa ta'u. Inni jarri hojjechaa jiranu akkaataa addunyaan itti bare sanaan miti. Jarri baranneerra jedhan, jarri murteessuudhaaf aangoo qabna jedhan, jarri taayitaa qabna jedhanu kan nama fuulduree ba'anii waa haasa'anu akka jarri keessi isaanii jajjabaatuuf waala dhugan, waala tuutan, waala fudhatan of onneessaniitu onnee isaanii cimsachiisaniitu nama fuulduree ba'anii haasa'u. Maaliif wanti jarri haasa'anu sun waan dhugaan taane akka ta'e hin beeku. Waan uummanni dhaga'uu barbaadu dhageessisu malee waan dhugaa sana miti kan itti himan. Jarri faallaa dhugaa addunyaan kun Waaqayyo itti ibsu barbaadu faallaa sana dhaabbatu gadi ta'edha. Phexros garuu lakki akkasii jettan miti. Kun hojii hafuura qulqulluuti. Isa sin qabdan isa Waaqayyo nuu erge abdii irratti horanne inni sin waammatee bakka jirru nu haase. Dhukkubsatoota keessan isa fayyise jara beela'an kan nyaachise isa ija hin qabaanne ija tumee akka inni argee deddeebi'u kan taasise isa du'e boolla keessaa kan baase. Isin garuu hinaaffiidhaan isa qabdanii sobaan isatti ragaa baatanii
jirma baachistanii muka baachistanii dhattanii qaraaniyoo irratti fannoo irratti muka irratti fannistan. Abbaan isaa inni jaalalaaf addunyaa kanatti isa erge du'a sana injifatee akka inni ka'u kan taasise du'a injifatee ka'ee inni kunoo gara teessoo isaa gara abbaa isaatti deeme. Inni nu yamma haasaa jirru abbaa isaa irraa isa ergame ajaja isaatiin Yerusaalem keessaa hin bayinaa jedhamnaan asitti turre hafuura qulqulluu inni achi nu baasee nu buusee isaan haasofna iccitii isa dhokate sana kan nutti hime isaan haasofna malee akkasiin jettanuu buushii dhugaatii waan nama macheessu waan mataa nama adoochuuf annee miti kan kana goonutti hin jedhe. Yeroo kana baay'ee isaanii haqaaf dhugaa kanatti amananii gara Waaqayyootti dhufan maatii Waaqayyoo. Ala filatamnu kaayyoo qabna jechuudha. Waaqayyo kaayyoo qaba kana sitti nu filate jechuudha. Kana sitti deddeebinu yeroo keenya gubuudhaaf miti. Kana asitti deddeebinu qabeenya keenya mancaasuudhaaf miti. Kan mana Waaqayyoo keessatti deddeebinu lafa dhaquudhaaf miti. Waaqayyo inni nu waame inni walitti nu qabe sababa guddaa qaba jechuudha. Nutti mul'achuu yeroodhaaf dhiisuu danda'a. Al tokko tokko immoo beekna jennee dhumatu deemnu immoo dogongoruu dandeenya. Al tokko immoo duumessaan kallattiin fuulduratti argaa jirru duumessi dhufee nu jalaa haguuguu danda'a ta'a. Garuu Waaqayyo nu waame. Waaqayyo kaayyoo qaba. Isa kana keessatti waan Waaqayyotti nu waame sana waan walitti hin qabamne sana raawwachuudhaaf yeroo hundumaa kallattii Waaqayyoon nutti agarsiise sana deddeebi'uun baay'ee nu barbaachisa. Fu'aafamtoota isaa gatii taanee jechuudha. Addunyaa kanarraa waan eeggannu wanti kan biraa jaalala addaa hin qabaannu jechuudha. Maaliif dursee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin addunyaan kun jireenyi lafaa jiraattonni lafarraa isa qabanii fannisanii turan. Kanaafuu eegan isaan irratti akkana godhani anarratti gammaa kana garaa jabaatanii isin irratti immoo kana caalaa kam akka jabaatan ulaalaan nu jedhe. Hidhamuun isaa nu hidhaadhaa hiikuudhaaf du'uun isaa du'arraa hunda keenya oolchuudhaaf jiraattota bara baraa nu taasisuudhaaf galanni isaaf haa ta'u. Kanaafuu kaayyoon keenya inni jalqabaa Addaam isa jalqabaa du'aa addunyaa kanatti akka fidee seera Waaqayyoo cabsee du'a lafa kanatti akka fidee Addaam inni lammaffoo Yesuus Kiristoos jireenya lafa kanaaf jiraattota jara sattamanan hundaaf jireenya fidee dhufe jiraattota bara baraa akka taanuuf dhufaatee jira galanni isaaf haa ta'u. Jiraattota bara baraa akka taanuuf dhufatee jira. Jiraataa bara baraa Waaqayyo jiraataa bara baraa inni waaqummaa isaa irraa madda. Nu immoo waaqaan nu kenname galanni isaaf haa ta'u. Duunee hin badnu jechuudha. Lubbuun keenya duutee hin badnu jechuudha. In jiraatti jireenya lama jira. Jireenya bara baraa jira. Akkasuma immoo adabbii bara baraa jira. Sarraa immoo Waaqayyo nu haa eegu. Adabbii bara baraa sanarraa. Gatii kanaaf lubbuun keenya adabbii bara baraa sana keessaa gara jireenya bara baraatti karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nu kenname jechuudha. Anatti amanaa ala jedhu ala sattamannu jireenya bara baraa kanaaf kan fo'amne akka taane amanne jechuudha. Kanaaf hundumti keenya jiraattota bara baraa taanee fo'amuu keenya hubachuu nu barbaachisa. Hojiin keenya inni duraanii Addaam isa duraanii wajjin adabbii bara baraa ture. Adabbiin sun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin illee cubbuusa sanaatiin bakka keenya bu'ee akka cubbamaatti ilaalamee duuta irratti murteeffamee du'ee owwaalame. Ba'aa keenya baatee
cubbuu keenya baatee isa nurratti murteeffame sana galmee murtii keenya baatee du'ee owwaalame Yesuus Kiristoos Addaam isa duraa wajjin isaan booda Kiristoos inni aaraanni Addaam inni aaraan jechuudha. Addaam lammaffonni jedhame Kiristoos du'a keenya sana nu du'ee jireenya isaatiin immoo du'a mo'atee ka'ee isin jiraattota bara baraatiin jedhee galanni isaaf haa ta'u. Kanaan booda kan duutan miti kan fo'atamtan kan filatamtan addunyaa kanarraa jireenya bara baraa akka argattanii fi jedhee galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo addunyaan akkana araasamte waa'ee waraanaa bakka adda addaatii yaala dhaggeeffannu. Mootummootiin lafarra jiranu gaafa walitti anasimoo jedhanii lafa kanarratti biyyoo daaraa buturoo godhanii wal balleessuudhaaf walitti kakatanu nuyi kana keessaa yaa Waaqayyo nu baraare jennee garaan keenya mootuu raafamin garaan keenya jabaatee mootummaa Waaqayyoo sana ilaalaa isa kana keessa ce'uu qabna jechuudha. Wal jajjabeessaa isa kana keessa ce'uu qabna jechuudha. Waaqayyoon qabachuun keenya adda kan nu taasisu kanaaf. Waaqayyootti amanuun keenya adda kan nu taasisu kanaaf. Fo'atamtoota Waaqayyoo ta'uun keenya adda kan nu taasisu kanaaf. Isa kana keessa faarfanna yaa Waaqayyoo. Ati waraana kana keessa karaa qabda. Abidda boba'u kana keessa yaa Waaqayyo ati karaa qabda. Raafamina lafaa kana keessa karaa qabda yaa Waaqayyo. Uummata kee kana keessa ceesisuu hin dandeessaa jennaan hin dandeessaa yaa Waaqayyo ati hundumaan dandeessaa karaa qabda jennaan galanni isaaf haa ta'u. Immoo raafamina kana keessa namoonni bitaaf mirga isaanii hin beekne namoonni daa'imman dubartoonni jarri qaama guutuun qabaanne kan miidhaman jiru yaa Waaqayyo jara baraari jennaan Waaqayyoon kadhanna. Namoonni fo'aman jara kaaniifis Waaqa kadhatu. Addunyaa kanaafis Waaqa kadhatu. Uumama hundaaf Waaqa kadhatu. Nuyi Waaqa kadhachuu nu barbaachisa. Uumama lafarraa kanaaf. Jara miillaan lafa kanarra deddeebi'anu. Jara garaadhaan munyuuqanu. Jara galaana keessa daakaa deemanu. Jara qilleensa kanarra balali'anu hundumaatiif illee akka bulchinu adaraan nutti kenname jechuudha. Itti gaafatamummaan nutti kenname jechuudha. Bulchaa jedhamnee aangoo lafa kanaa addunyaa kana bulchuun nutti kennamee jira jechuudha. Kanaaf wanti hojjetamu hundumtuu haqa qabeessa, seera qabeessa, fedhii Waaqayyoon achi keessa raawwatamuusaa sirriitti ilaallachaa of eeggachaa deemuun nu barbaachisa jechuudha. Yaa Waaqayyo atis nu eegii jennee of eeganii yaa Waaqa na eegi jedhuu akkuma jedhu uummanni keenya mammaaksa isaatiin. Eega filatamne jireenya bara baraatiif eega filatamne dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf eega filatamne isa kana keessa akka darbatamnee bakkeetti nafne yeroo isaatti hundumti keenya qophaa'uun baay'ee nu barbaachisa. Yaadattuu dubartoota qophaa'anii misirroo simachuudhaaf qophaa'anii sana. Shanan isaanii jara hubattoota jara qalbii qaban, shanan isaanii immoo jara dagattoota waa dagatanu turanii. Shanan isaanii ibsaa isaanii zayita isaanii wajjin qabatanii misirroon nufuudhaaf jiraatii ba'aa simadhaadha jedhamanu ba'anii simachuudhaaf of qopheessanii misirroo isaanii eeggatu. Yeroon jedhamu yeroon jarritti qophaa'an sun hin darbe misirroon hin dhufneef kanaaf alka walakkaa darbe ibsaan isaanii jalaa dhaamuudhaaf gaazii isaanii zayitii isaanii sun jalaa dhume maal goona liqeeffannadhanii jara qalbii qaban sana bira dhaqanii maal isaan keenya nu jalaa dhaamuudhaaf jara keenyaa beeka keessan irraa nuu qicaa jennaan lakkee nuyi yoo misirroon akkana ture jennee dhiquma waan nu barbaachisu qabannee baane isa kaaniif illee kennuudhaaf waan nurraa hafu miti. Kanaafuu qooda isiniif qicree nuyi isin rakkannee deebine immoo warrakkisnu
mee dhaqaatii jedhamu gurguraman sana biraa dhaqaa bitadhaa kottaa amma sanatti shanan keenya gaa ibsaa keenya ibsan eegnaa silumaa maal goonaa miti karoo isinii kennuu hin dandeenyu isa qabnurraa jedhanii al tokko tokko waan qabnu hundumaa isa kaanii kennanee namoonni tokko tokko maal jedhu addunyaa kanarratti namni waan ati qabdu qabeenya kee barbaadu kudhan jiraatanii waan qabdu hundumaa nama kudhanuu gargaaruudhaaf facaasta yoo ta'e ati immoo isa dhufutti nama kudha tokkoffaa gargaarsa barbaaddu taataa jedhaniitu kaa'u. Kuni maayilli akkaataa maanijimentii yookaan waa ittiin ofiin bulchan kenna nama rakkate kenninaa jechuutu hin ta'in ala kennitu of dagachuu hin qabdudha. Ayani kiristaana nama waaqayyooti waan hin qabnu hundumaayyuu baasee yoo kenne maal ta'a yoo jette dubartoota kana wajjin walitti buuta qalbeeffatanii jarri zayitii isaanii fi ibsaa isaanii qabatanii dhufan. Gatii kanaa kanuma keenyaa seekunifaa jirti kanarraa baasnee yoo isinii kennine kana caalaa yoo ture dukkanan nurra bu'aa isa gaafanni dhufu immoo simachuu hin dandeenyu jedhanii qophaa'an. Kanaafuu abidda dura ofirraa dhaamsanii namarraa dhaamsuu jedhanii namitiin uummanni keenya kana. Wanti fayyinaas akkanuma jalqaba ofii keetii amanuu qabda. Amantee fudhattee waaqatti amantee isa booda maatii keetiif saba keetiif du'aa waan amantee sana dabarsite jechuudha. Kana ta'uu dhabaannaan inni kun of jaallachuu yookaan xiyyeeffannoo of duwwaarratti gochuurraa adda kun salphiisa jedhan sanarraa adda jechuudha. Of mirkaneeffachuu isa waaqayyo sii kennetti waaqa galateeffattee waan sii kenne sanarraa immoo isan qabaanne ittiin gargaartaa malee waan qabdu hundumaa dabarsitee kennite qullaattaftee booda waaqatti iyyuu yoo boossee waaqa hukumachuu hin dandeessu jechuudha. Waaqatti haasa'uu hin dandeessu jechuudha. Al tokko tokko kana qaama isaaniillee baasanii gurguradhaatii gaa waan gootan godhadhaa jedhanii kan kennanuu jiru jedhamee macaafa qulqulloota keessatti kan baafamee dubbifamu jira. Amantaa sanarra keenyaan dhufaadha. Amantaan keenya guddatee dhaqee achirra yoomee waan gaarii garuu natti hin fakkaatu sadarkaan amantaa keenya keessa jiru dhaqnee ija keenya amma gaafa laayisensii baasuu dhattu waa biraa miti kan si gaafatanu ija kee yoo bal'aa tokkoon duutee isa jalqabnee kenne taa'ii orgaanii kee dooneetiin gootaa yaala jedhamu namni eeyyee jettan meeqa jirtu laayisensii keessa duratti egaa amma ceenee deemnee isa kaaniif of kennina yoo ta'e saayinsii ammaatiin immoo dhufe kun orgaanii kee isa kaanii kennina yoo ati balaa konkolaataatiin duute tole nuun jedhii siin jedhanii falatti laayisensii diraayivii laayisensii baafachuudhaatti si gaafata. Haa isarratti lakki kun immaan ta'u hundoom yoo isa dooneetii kan gochuu qommoo beekaniina boodaan bu'anii kippeedatti bu'anii taachesaniyyuu fira isaaniitti ijoollee godha keessaa baasanii kennuuyyuu danda'u kanaafuu lakki baattatee nama du'a jennee hin ta'u jennee fidhowwinaa jechuudha. Eeggatti jechuudha. Karabaadhaan immoo nu kiristaanotaa waamamnee jirraa jenna. Egaa waan wal faallessu jireenya keenyaa asiin baanee jennu asiin baanee jennu asiin nutti dhufa. Akkuma hayiwee karaa kanaa jechuudha irraa eegziitii keenyas marjii keenyas eeggachaanuma laayinii keenya eeggachaanuma amma danda'ametti ispiidii isaa eeggannee deemuudha. Jireenyi ispiidii qaba. Dhugaasa'uudhaaf. Isa kana keessa iyyuu Yesuus Kiristoos wal jaalladhaa nu kan inni nuun jedhu. Wal jaalladhaa dubartoonni sun jira kaanii cicuutuu danda'anu lakkii dhaqaa bitadhaa qottaamee amma sanatti nu ibsaa eegna jedhanii gaafa jarri dhuguma jedhanii ibsaan isaanii jalaa dhumee zayit isaanii jalaa dhumee isaan jalaa dhaamoo dhaga'u ala dhaqanii bitachuu dhaqan gooftaan dhufe misirroon sun dhufe jarri qophaa'anii jiran gara cidha gooftaa isaaniitti waliin galan balballi cufame isa booda jarri sun dhufan maal gooftaa as turre duubani eenyu sin maal as turre seeqaa turre indoomati turraaniyyuu deemne zayitni keenya nu jalaa dhume ibsaan keenya nu jalaa bannaan malee jalqabumayyuu as turre teenyee turreeti nuuranii jennaan yeroo seen beektanuuti ba'aa gooftaa keessa wajjin bakka hin qabaabtanuu ba'aa jedhamanii jechuudha balballi itti cufame. Kanarraa Waaqayyo nu oolchu. Akka waamamneen akka qophoofne akka fo'amneen Waaqayyo nu filate sanaan itti fufnee qilleensi yoo qilleense bubbeenis yoo ka'e bokkaan yoo robe lolaanis yoo dhufe beeluus yoo ta'e quufas yoo ta'e gammachuus yoo ta'e gaddas yoo ta'e
yaa Kiristoos sirraa addaan kana baasu maali jenne isa lallannee isa wajjin deemuun nu barbaachisa maatiiwwan Waaqayyo. Yeroon ammaa kun keessumaa teekinooloojii ammayyaatiin walitti dhufee odeeffannoon bakka tokkoon faffaca'uu ofitti dhufee saayinsiin kun babal'achuudhaan walitti dhufee amantaan keenya karaa adda addaatiin kana manaa turre amma jennee ilaallee amantaa keenya irratti qeeqa geessisnutti jechuudha. Amantaan nama tokko raafamaa jira. Amantaan kun ala raafamu, lapheen ala raasamu, sammuun raasama. Namoonni baay'ee sammuu isaaniitiin dhukkubsatanii kan jiran maal jiru. Laphee isaaniitiin kan dhukkubsatanii meeqan jiru. Kanaaf inni nu waame immoo isin hin dhiisu nun jedhee jira galanni isaaf haa ta'u. Isin hin dhiisu raafamina addunyaa kana keessa isin hin dhiisu nun jedha. Ba'aaf bu'ii kana keessa isin hin dhiisu nun jedha. Isa ikoonomiin addunyaa kun akka kana ba'ee bu'ee namni rakkatee jiru kana keessa isin hin dhiisu nun jedha Waaqayyo. Anatti isin filatee nun jedha galanni isaaf haa ta'u. Isa yeroo namni mana isaa keessa nagaan bulee baqa rafeen kaa jedhee jiru abidditti roobee mana isaa keessatti daaraa buturoosa godhu kana keessatti Waaqayyo isin wajjin jiraanu jedha galanni isaa haa ta'u. Yoo jiraannes yoo duunes kan keetii jedhe qulqulluun Phaawulos. Yoo jiraannes yoo duunes kan keetii. Angaruma kee dhufuun iyyuu hawwee jira ga Waaqayyo jedhe na fudhadhu jechuusaaf lubbuu isaatiin. As keessa jara jettan keessa dhufee amma isin fudhadhatu jedhe qoy waan sirreeffadhu baay'ee jira yeroo naa kennan malee amma qophaa'ee jira na fudhadhu deemi maal abbaasaa kan jedhu jira amma nu keessa hin jiru. Waan meeqa keewwannee jira. Waan meeqa karoorfannee jira. Kanaaf jireenyi keenya isa nu waame gammachiisuudhaaf karoora Waaqayyo nurratti qabu gammachiisuudhaaf haa ta'u qulqulluun Phaawulos wal jaalladhaa walii keessanii jedhe. Waaqayyo isin keessa jira isin gidduu jira nuun jedhe. Isa kana jaalalaan xumuradhaa nuun jedhe. Mootummaan Waaqayyoo jaalala jechuu isaati maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf kan nu fo'ate addunyaa kanarraa lafa kanarraa addan nu baasatee kan isaa kan nu godhate maqaan isaa ulfaatu. Akka nu fo'atee asitti walitti nu qabe Saraasiyoon ishee jedhamte mootummaa isaa samii irra jirtutti humna keenyaa walitti nu haa qabu. Isa nu barsiise kanaan firii 30, 60 dhibbammoo buufannee mootummaa isaa dhaallee akka jiran nu fedhii Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqa nu barsiifatee Waaqa nu gorfatee galanni guddaan haa ta'u. Abbaan keenya akka gaariitti wangeela keessaa caqasanii akka gaariitti nu barsiisaa jiru. Waaqayyoo sagalee jireenya isaa dhageessisu. Sagalee jireenya isaa dhageessisu. Sagalee jireenya isaa dhageessisu. Bara tajaajila isaanii isaaniif eebbisu Waaqayyoo. Ta'inni kan Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Gaariitti nutti himaa jiru. Wangeela keessaa nuti immoo dubbisnee egaa isa kaan immoo itti dabalannee xuruutti sanaa godhachuu qabna. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenya nama gargaaru. Amma warri faayinaansii qophaa'anitti faarfannaa tokko waliin faarfannee gara sagantaa